Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti humnoonni finxaalayyaa Amaaraa namoota 31 bakka tokkotti rashanuun dhagahame. Jiraattonni OMN fi yaada kennan akka jedhanitti ganama kana imaltoonni sirna awwaalchaa namoota miseensa raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamanii irratti argamuuf hangar guuteetii gara giddaa ayyaanaatti imalaa turan bakka Dichoo jedhamutti humnoota finxaalayyaa Amaaraatiin ajjeefamanii jiru. Namoota jimlaan ajjeefaman 31 cinattis namoonni 10 madaa'anii hospitaala jiraachuun dhagahamee jira. Isaan achi buuteen isaanii dhabames hedduu ta'uu himu jiraattonni. Godina Wallagga Bahaa magaalaa hangar guutee irraan isinii bilbilaa jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiidhaa fi guyyaa kaleessaa kamisa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa tokko magaalaa giddaa ayyaanaa keessaatti shorokee kan ba'e daandii irratti konkolaachisaa tokko erga geessee tokko madeessee daandii maqabatee akkuma deemeenii abbaa warraa tokko haadha manaa ilma isaanii haadha manaa obboleettii isaanii maatii nama 4 bakka tokkotti galaafatee